Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis Waatsaappii, Iimoo fi Zuumiin kallattiin barachuu barbaadaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma. Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaatiyuubii, baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftanii har'allee barumsa afaan Ingiliffaatiin walitti deebinee jira. Maalinni har'ammoo kan barannu manner adverbs yookaan adverbs of manner kan jedhu jechuudha. Maalidhaa? Gochibsa akkaataa yookaan akkaataa ibsan jechuudha. Gochibsawwan akkaataa ibsan. Kanniin maaliif fayyadamnaa jettanii yoo nu gaafattan fakkeenyaaf maalidhaa fi akkamiin gaaffiiwwan jedhaniif deebii kan kenninu jechuudha. Kanaaf akkaataa jenneen jechuudha. Okay, gara viidiyoo keenyaa osoo seenin dura haaraa warri taatan sabiskiraayib gochuu keessan hin irraanfatinaa. Sabiskiraayib gootanii mallattoo bilbilaa san tuquudhaan ol kan jedhurra yoo gootan viidiyoo nuti yeroo hundaa gadhiisnu isin bira gahaa jechuudha. Akkasumas warroonni onlaayinii iimoodhaan barachuu barbaaddan ammoo nu dubbisuu dandeessanii. Kanaaf ammammoo gara barumsa keenyaa deemna jechuudha. Maalidhaa? Manner adverbs yookaan adverbs of manner. Amma kan barannu har'a maalidha jechuudha? Waa'ee giraamariiti jechuudha. Kanaafuu gaaffii akkamitti jedhuuf deebii nuuf kenna jechuudha. Amma asirratti how jedhamtanii yoo gaafatamtan yookaan akkamitti yookaan ammoo akkamiin jedhamtanii yoo gaafatamtan kan deebistan jechuudha. Akkaataadhaa miti. Amma namni tokko akkamiin yoo siin jedhe akkaataadha. Akkaataa si gaafate kanaafuu akkaataa san deebistaaf jechuudha. Akkamitti nyaata yoo siin jedhe amma asirratti afaan Oromootiin isiniif barreesse akkuma ilaalaa jirtanii. Kanaaf akkamitti kan jedhuuf deebii kan kennitan ammoo adverb of manner kan jedhu kanaan jechuudha. Isa itti dhufnaa amma akkaataa kan jedhu kana ilaalla jechuudha. Dura akkamitti nyaata. Akkamitti nyaata yoo jedhamta fakkeenyaaf suuta nyaataa, dafeeti nyaataa kan jedhu akkamitti konkolaachisa. Suuta konkolaachisaa, ariitiidhaan konkolaachisaa kan jedhu kanniin amma ni ilaalla jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee adjektiivii irraa gara adverbii dhufa jechuudha. Adjektiivii yookaan maqibsa warri beektan maqibsarraa gara maalii dhufa jechuudha? Gara adverbii yookaan ammoo gochibsaa finna jechuudha jechoota baay'ee. Fakkeenyaan yoo ilaalle immoo more ifa nuuf ta'a. Kanaafuu fakkeenya tokkoffaarratti akkuma ilaaltan he is a careful driver. He is a careful driver. Inni konkolaachisaa qalbeeffataadha yookaan qalbiidhaan konkolaachisa jechuudha amma asirratti. Careful yoo jenne amma nama qalbiidhaan hojjetu tokko miti. Careful. Careful jechuun qalbeeffannaadhaan jechuudha. Careful. Amma he is a careful driver. Inni qalbiidhaan yookaan qalbeeffateet maal godha? Konkolaachisa. Kan jedhu amma afaan Amaariffaatiin isa xinaqaaqee jennuun jechuudha. Careful jechuun warra afaan kuuwwanillee barachaa warra jirtaniif akkasiin fayyaduuf jechuudha. Amma immoo maalinni adjektiivii kana immoo gara adverbii jijjiiruuf maal itti daballa jechuudha? Ly kana itti daballa jechuudha. Maanarii keessatti adverb of maanarii keessatti kana itti daballa jechuudha. He drives carefully. Amma akkamitti akka jijjiirame argitanii miti? He drives carefully. Akkamiin konkolaachisa? Inni konkolaachisa. Akkamiin konkolaachisa? Qalbiidhaan yookaan qalbeeffatee yookaan baxinaqaaqee afaan Amaariffaatiin he drives carefully kan jedhu kun እሱ በጥንቃቄ ያሽከረክራል kan jedhu bakka bu'a. Yookaan ammoo afaan Oromootiin inni qalbiidhaan konkolaachisa. Akkamiin konkolaachisa? Qalbiidhaan konkolaachisa. Maanarii isaa yookaan ammoo akkaataa isaa amma kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Karaa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Okay, fakkeenyi lammaffaa immoo he speaks slowly.
Amma immoo akkamiin haasa'a? He speaks slowly. Inni suuta haasa'a. Slow kan jedhu irraa amma ly itti daballeetoo kan maal goone jechuudha? Adverb of manner. Manner yoo goonu yeroo baay'ee adverb of manner yoo goonu maal itti daballa jechuudha? Ly itti daballa jechuudha. He speaks slowly. He speaks slowly jenna jechuudha. Maal jechuudha? Inni suuta haasa'a. He speaks slowly. Inni suuta haasa'a jechuudha. Kan itti aanu immoo she spoke to me angrily. She spoke to me angrily. Kun amma immoo angry jechuun aariidhaa miti. Angrily yoo jenne immoo aariidhaan jechuudha. Aariidhaan natti dubbatte. Isheen aariidhaan natti dubbatte. She spoke to me angrily. She spoke to me angrily. Jenne jechuudha. Amma fakkeenyawwan hedduu kanan isiniif qopheessanii jiranii amma isa laalla. Fakkeenyaaf he speaks slowly yoo jenne kanuma duraatti irratti illee arginee turre. He speaks slowly. Inni suuta haasa'a. Maybe amma barattoonni afaan Oromoo baratanillee ni jiranii. Kanaafan afaan Oromoo illee dubbadhu suuta jedha jechuudha. He speaks slowly. Inni suuta dubbata. Inni suuta dubbata. Slowly. Suuta. Speaks. Dubbata. He jechuun inni jechuudha. Okay. Kan itti aanu immoo he explained it clearly. He explained it clearly. He explained it clearly. Inni ifaan ifatti ibsa kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Kun ammoo explain jechuun maal jechuudha? Ibsuu jechuudha. Clear jechuun ammoo clearly yoo jenne immoo ifaan ifatti yookaan ifa godhee jechuudha. Akka namaa galutti ibsa jechuudha. Inni biraa immoo he is frank. He is frank. He is frank jechuun maal jechuudha? He is frank jechuun inni amma fakkeenyaaf kana dura qo'isanitti hima. Namni frank jedhamu nama akkamii isinitti fakkaata? Nama ifaan ifatti dubbatu, nama dhoksaan beekne, amalallee ta'uu danda'a. He is frank yoo jette amma he is frank yoo jette inni nama ifaan ifatti dubbatudha. Nama irra qabaa hin beekne jechuudha. Jechuun wanta yaade san ni dubbata jechuudha. Obsuu hin barbaadu. Wanta tokko arginaan hin dubbata jechuudha. Nama ifaan ifatti dubbatudha bakka. Wanta arginu dubbata garaa keessatti qabateetuma kan callisu miti jechuudha. Ifaan ifatti nama dubbatudha. He is frank yoo jette inni nama ifaan ifatti dubbatudha jechaa jirra jechuudha. Eshi zani kan kun ammoo he speaks frankly. Inni ifaan ifatti dubbata. Amma immoo argitanii miti gara adverbii yoo jijjiiramu ammoo he speaks frankly. Laala amma keessattuu barattootaaf illee sirriitti isin fayyada amma sirriitti. Waa'ee giraamarii adverb of manner barachaa jirra waan ta'eef. He speaks frankly. Frank kan jedhu kanaam ly itti daballeetoo maal goone? Frankly. He speaks frankly. Jenne jechuudha. He speaks frankly. Jenne jechuudha. Okay. Maalidhaa adverb of manner kana keessatti akkaataadha jennee jirra. How yookaan akkamitti kan jedhu deebisuuf jechuudha. Akka isiniif galaa jiru abdiin qaba. Amma immoo laala adjective irraa gara adverbii yoo finnu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaas careful, carefully qalbeeffachuu jechuudha. Careful jechuun yookaan maxxanqaqa. Carefully qalbiidhaan yookaan qalbeeffachuudhaan yookaan baxinqaaqee kan jennu jechuudha. Slow yoo jenne immoo maal jechuudha? Suuta jechuudha. Slowly suuta jedhee jechuudha. Akkamiin kan jedhu deebii kennan amma asirratti. Kunniin akkamiin kan jedhu deebii kennan kan harka mirgaa bira jiran jechuudha. Isaan adverbiiwwan yookaan maaliiwwan adverb of manner waan ta'aniif adverbiiwwan hedduu jira. Adverb of frequency kan jedhaman ni jiranii hedduudha. Isaan keessaa immoo adverb of manner kan jedhu ilaalaa jira jechuudha. Okay. Slowly suuta jedhee. Careless kan jedhu ni jira amma. Achi booda immoo carelessly. Carelessly. Angry, angrily.
Okay, laallee jirra amma kana fakkeenya angilii kan jedhu kanallee aarii jennee aariidhaan kan jennu jechuudha. Easy, easily, easy, easily. Salphaa jennee immoo salphumatti. Akkamiin salphaatti. Asirratti dhiifamaa firaank jechuuf tureyyuu firaank kan jedhu kana inni itti dabaltan jechuudha isinii. Firaank inni tureyyuu achitti kan galu firaank ifa firaanklii ifaan ifatti kan jedhudha. Clear kun kan jedhu kunillee maali agarsiisa? Ifa kan jedhu agarsiisa kunillee ifa godhee clearly yoo jedhe immoo ifa godhee kan jedhu agarsiisa jechuudha. Egaa viidiyoon keenyaarraa kanuma manner adverb yookaan adverb of manner kan jedhaman kun maal deebisu jechuudha. How jedhamtanii yoo gaafatamtan deebisiniif deebisu jechuudha. How jedhamtanii yoo gaafatamtan yookaan akkamitti akkamiin jedhamtanii yoo gaafatamtan kan deebistan akkamitti nyaata akkamiin konkolaachisa how he drive jedhamtanii yookaan gaaffiiwwan hedduu gaafatamuu dandeessanii yeroo san kanaan deebistan jechuudha. Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis Waatsaappii, Imoo fi Zuumiin kallattiin barachuu barbaaddaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma. Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaatiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Chaanaalii kanarratti akkuma beekamu afaan Ingiliffaa, afaan Oromootiin, afaan Amaariffaa, afaan Oromootiin akkasumas ammoo warroonni afaan Oromoo barachuu barbaadanis karaa adda addaatiin kan itti baratanidha jechuudha. Warroonni afaan Oromoo afaan Ingiliffaatiin baratan akkasumas warroonni afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin baratan chaanaalii irratti baratanidha. Chaanaalii barumsaati jechuudha. Har'ammoo kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe maalidha? Barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin kan jedhu jechuudha. Maalidha? Adverb of manner kan jedhu yeroo darbe eegallee turreeyyuu hamma ta'e adverb of manner kan jedhaman kanniin gocha ibsawwan akkaataa kana jechuudha. Akkamiin fayyadamna, yoom fayyadamna kan jedhu ilaallee turre. Yoo kan yaadattan ta'e yoomidha kan fayyadamnu fakkeenyaaf how yoo jedhamne yookaan akkamitti yookaan akkaataa isaasan yoo namni nu gaafate kan deebisnudha jechuudha. Namni tokko amma akkamitti nyaata, akkamitti deema yoo jedhamne kan deebisnu karaa kanaan jechuudha. Okay. Amma immoo maal isiniif qabadhee dhufee adverbiiwwan tokko tokko kan yeroo baay'ee nu fayyadan gara 40 kan ta'an isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Adjektiivirraa yookaan maqibsarraa gara ibsa xumuraa yookaan gochibsaa kan nuuf geessu jechuudha. Okay. Maalidha? Tokkoffaarratti amma kind ly itti daballaa kindly politely rudely quickly fast amma adverbiiwwan hin jijjiiramne tokko tokko ni jiran jechuudha. Ly kan ittiin daballe fakkeenyaaf kan akka hard kan akka fast jedhaman kanniin ittiin daballu jechuudha. Akkasumatti ta'a. Fast slowly quietly. Okay, amma immoo gara kan itti aanutti dabarra. Warroonni asirratti warroonni afaan Ingiliffaa iimoodhaan akkasumas zuumiidhaan barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii.
namoota 4 yookaan 5 taataniitoo yoo nu dubbistan kan barumsa isiniif eegaluu dandeenya jechuudha. Onlaayinii Imoo fa'aadhaan warroonni barachuu barbaadan kallattiidhaan jechuudha. Okay, amma gara barumsa keenya yoo deebinu silent, silently, eager, eagerly, eager, eagerly, mad, madly, successful, successfully, successful, successfully, wise, wisely, wise, wisely, beautiful, beautifully, beautiful, beautifully, bad, badly, bad, badly. Kan itti aanu ammoo foolish, foolishly, foolish, foolishly, unexpected, unexpectedly, unexpected, unexpectedly, truthful, truthfully, truthful, truthfully, lucky, luckily, lucky, luckily, happy, happily, happy, happily. Amma asirratti argitan yoo jiraattan warroota waayii qaban waayii irraa balleessineetoo IL waayii itti dabalaa jirra jechuudha. Ilaala amma asirratti warra waayiidhaan dhuman IL waayii itti daballa waayii balleessinee jechuudha. Akka kaawwanii L waayii qofa itti dabalaa hin jirru jechuudha. Waayii warra qaban waayii barreessineetoo dhumarratti hin balleessine ishee IL waayii itti dabalaa jirra jechuudha. Greedy, greedily, greedy, greedily, simple, simply, simple, simply, close. Amma kan itti aanu kana jechuudha. Close, closely, correct, correctly, cheerful, cheerfully, cheerful, cheerfully, clear, clearly, clear, clearly, easy, easily, easy, easily, elegant, elegantly, elegant, elegantly, hard, hard. Akkuma duratti jenne fast, hard kan jedhaman kunniin adverbiin isaanii isuma adjectivii kana fakkaata jechuudha. Hardly yoo jenne waan biraa ta'a negatiivii godha waan ta'eef hard, hardly hin jennu jechuudha. Hard jenne hard jenne hard, hard. Okay, amma immoo heavy, heavily, heavy, heavily, honest, honestly, honest, honestly, natural, naturally, natural, naturally, neat, neatly, neat, neatly, patient, patiently, patient, patiently, polite, politely, polite, politely, rapid, rapidly, rapid, rapidly. Okay, amma immoo kan dhumaa kun rude, rudely, rude, rudely, sad, sadly, sharp, sharply, soft, softly, sudden, suddenly, fast, fast, gentle, gently, jenna jechuudha. Akkanatti adverbiuma jiru sana jechuudha. Adverbuma nuuf kenname gara
adverbii osoo hin taane adjektiivii nuuf kenname gara adverbii jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Kanuma barumsi keenyarraa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Chaanaala kana keessatti barumsi hedduu qophaa'anii jiranii gara viidiyoowwan 350 ni jiranii seentaniitoo osoo irraa ilaaltanii hamma ta'e irraa fayyadamtu jedheetan yaada. Warroonni onlaayinii immoo kallattiidhaan iimoodhaan barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii. Amma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis Waatsaappii, Iimoo fi Zuumiin kallattiin barachuu barbaaddaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii. Galatooma.